Mucaa jala deemu sana garana nyaate wallahi ilkee durarraa cabsite takkittis taate lama ammoo ka hafte irraa akka sirraan hin mulqine namtichi atillee jalaa hafi ati jaarsa kiyya jechuma fayyadamtu illee hin beektu dhugaa ayyuun kun jechuudha. Jechoota ishiin fayyadamtu mee ilaala. Simoo saidoon na fuudhee hin jedhama akkas hin jedhamu maaliifuu saidoon akka abbaa manaa kee ta'e ka addunyaanuu beektee jirti maa akkas jettaan mucaadhaan immoo si arrabsi lilkii keessii kenne kadhattitti kadhattu eessaa fiddee maallaqa maal abbaa kee qabda siin jedhe barinni kadhatteetu malee eessaa fiddee dafqitee fiddee sa'id dafqa sa'id kana kana gootee nyaataa jirtaa jedheen kana kun salphinni kana caalu jira isaa gabbahanii kunuun siin feenuu yoo dhageessaniitu ta'e afaan amaariffaan obboleettiin saidoo sikkiinaa ka jedhan sun baatee nuu siin feenuu jireenya obboleessa keenya keessa bahii kan maraate mucaan kun shaararra taa'ee jimaa kana qama'aa jiruuf sababa keetii malee sababa sumeeyyaatii miti nurraa bahii jedhan kana caalame gadi cabuun. Assalamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinii qaqqabu jechaa waan kun maal nuuf qabattee dhuftee jechuu dandeessanii har'agaa waan isiniif qabadhee dhufe kuni waan obboleettiin keenya ayyuun kun viidiyoo gadhiifte argitanii jirtu yaa dirree dawaa jirti akka waan yeman dhuftuuti yeroo darbellee hojjedhee ture akka gara yeman kana miilli kee hin kaane jedheeni ture yaa mishinillee nu dhaga'an jirtu. Mucattiin nuu miti ofuu dhaga'an jirtu maatiillee dhaga'an jirtu namuma kamuu dhaga'an jirtu garuma miilli geessatti deemaa jirti jechuudha. Garummaan akka asirratti wanti natti fakkaate takka ni kijibdii jedhan waanuma yeman kana dhufuuf yaaddullee miti maaliif yoo jettanii yeman dhufuun qoosaa akka hin taane ni beektanii yeroo kana keessa immoo paaspoortii malee baay'ee ni ulfaata paaspoortiin iyyuu dhuftanii qaxxitaa yeman kana seenuun hin danda'amu warri beekan ni beekanii waan dhuftus natti hin fakkaanne kana hunda durayyuu immoo bishaanirra dhufte jedhee yaadu yaa ayyuun kijibiini gufuun kuni guutuun sababa keetiin kan maatiin kun jeeqamaa jiru kan maatiin kun cinqamaa jiru akkuma siniin jedhe ka yeroo darbe siniif kaasee ture uummata keenya. Ijoolleen as jalatti deemtanii mucattii kana deeggartan ijoolleen as jala deemtanii mucattii kana rabsitan han komantii tokko takka fa'aa gullaaloniin kolfa jechuudha maaliifuu aqliin namni keenya ijoolleen keenya keessatti ijoolleen dhaloonni qubeereef dhalattan kun waan isin barreessitan na kolfisiisa dhugaa rabbi dubbatuuf jechuudha nu warra duraa kana wayyaa laataa jedhani maaliif yoo jettanii warreen sumeeyya jala deemtanii jettanii baay'een keessanii garbummaa fi jettan garbummaa maal ishiin nu bitamoo ishiin nu gurguramoo ishiin mootummaa keenya mootummaanoo keenyuma jennee harka dhahaa baane hundaafiyyuu waan akkasii keessa soo galuu baattanii waan hin taane soo barreessuu baattanii natti tolaa jechuudha ijoolleen takka takka hunda keessanii miti ijoolleen rabbiin keessan immoo ofirratti sodaattan wallaahi keeruma kana barreessitaniif jechuudha haadha daa'ima isaatii sumeeyyaalleen hin jaallanna sa'idoolleen ni jaallanna ijoolleen jettan immoo baay'eedha agasuma ijoolleen rabbiin sin eebbisee haatiif abbaan keessanillee sin eebbiftee jechuudha warra sela deemanii immoo ayyuudha harka dhahanii ayyuun kun waan keerii dalagaa jirti jettan immoo wallaahi ni dogoggortanii yaa yeroo baay'ee akka komantii namaa dubbisu kanatti an komantii dubbisuun baay'ee natti tola yaani kiyyallee kan namaallee maaliifuu warraa xiinxaltanii warraa barattanii jechuudha. Shariyaat eeyyamaa fuudhi ganaa lama si hafa jettanillee warri saidoo deeggartanii jirtanii wallaahi dhalaa kana akkana daraddartanii faayidaan takka hin jirtu maali yoo jettan takkittiin ka aqlii hin qabne yoo jiraatte eesh faayida maali mee faayidaan mucayyoon keenya kuni keenyaa miti jettan safuu fi aadaan keenya akkana miti beeyaa uummata keenya amma dubartiin dhirsa qabdu kun dhirsa maqaa dhirsa ishiitii kabajuuf jechayyuu maa adabatteen taa'in wallaahi osoo ishiin adabattee teesse osoo ishiin kabajaa ofitti gootee abbaa feete caalti mucattiin kun garuu kabajaa hin qabdu isi ofiin kabayne maatii ishiin kabayne abbaa manaa ishiin kabayne obboleeyyan ishiin kabanne saba ishii guddaa kanallee hin kabayne halalee akka ishiitii fi gaala feentaa kun karaarra deeman agartanii isaan akkasiitu waan ishii deeggaruu fi mucayyoon akka qileetti seentullee godhaa jira jechuudha mucattiin kun akka jettutti amma deemetaniin sa'id kana gargaaraa yeman keessa maal ta'e mee mucattiin kaan haati manaansaa guddoon sun egaa yoo har'a yeman jira jette iftaan immoo biyya biraa jirti nan barbaadinii jetteen ani ilmoo kiyya narraa fudhattaa nan barbaadinii ka kanarraa tare immoo naannoo ayyuun jirtu kanaan jiraatuun hin sodaadhaa ishiin abbaa feete dhooftii kaatee akka sheexanaa ilkee namarraa naqxi kaan kaballaan gurraa doochiti
isiniin kun argaa jirtanii osoo isiniin kun saba biraatti heerumtanii osoo sabni sun akka fedhe nama gaarii isinii ta'een sodaattanii ni sodaattanii maaliif hin sodaanne ilmoo ofiitiif keessattuu namni ilmoo haati gaariin ilmoo ishii kana ciniintee akkana irra guddifatti beektanii kanaafiyyuu mee maal goote mucattiin kun badii qabdi badii hin qabdu silaa ishiin hayyuu nama guddoo taate kabajaa godhattee ogguu mucaan kun ishii barbaacha yoo olii gaddeemu inaaffaan hin dhabamtuuti jaalattee yoo haa jennu yoo inaaftee keessa ishii qabattee silaa mana ishii kana qabattee sirreeffattee waa hunda tartiibatti godhattee namtichi kun ishii jaalata hoofii isaati ol bahee kun mucattiin akka dhiiraati jedhee irraa haasa'e sana hundallee sammuutti hin qabanne mucattiin akkuma beekame maallaqaaf malee jaalalaa fi bultiidhaaf natti hin fakkaanneni beektu gizee takkaan dhugaa nuun kun aqlii hin qabnu ijoolleen zamana kanaa jechuudha keessattuu aqlii xiqqoon hir'attanii jechuudha maaliif yoo jettan mucattii kana aga kijibaan harka dhooftaniif uffannaa kee sirreeffadhu jedhani takka gurraa siin ol yaafti takka mataa diimessitee af baasti kuni ka abbaatumaa rakkoon qabu akka feete yoo taate garuu namni kun dhugaadhaan yoo jaalattan si jaallannaa nuuf jiraadhu maali kan jettan hedduu waan argeef jechuudha eega jaallattaniini uffannaa kee sirreeffadhu jedhaan yookiin immoo qulluma teessee yoo hojjetatte irra wayyaadha beektanii hin fokkisarra wanti ishiin godhaa jirtu mee ilaalaa jaartii isaa ka dura akkam bareeda uffannaan ishii akkam bareeda yaanni ishii jechoonni ishii baay'eellee dhaga'uu baatu namni keenya afaan amaariffa kana dubbatu yoo dadhabe namni hedduun gurraan numa dhagaa jedhee abdii qabanii namni irra hedduun jechuudha haadholiin iyyuu keenya iyyuu sirrii beekan yaani afaan dubbii deebisuu dadhabu malee ni dhagahanii mee jechoota ishiin fayyadamtu laala suuta tasgabbaa akka ishii maamaraatti mucattiin halalalala jecha magaalaatti amma immoo magaalaan ishiin dhufaa jirtu kun Yemani malee mush Adaamaa yookiin immoo Adaamaa fi Finfinnee kanaa miti hin ta'u akkas tasgabbaa taa'eeti maaloo namni sirraa haasa'ee sirraa dubbate mucaa jala deemu sana garaana nyaate wallahi ilkee durarraa cabsite takkittiis taate lama amma immoo ka hafteerraa akka sirraan hin mulqine namtichu atillee jalaa hafi ati jaarsa kiyya jechuma fayyadamtullee hin beektu dhugaa ayyuun kun jechuudha jechoota ishiin fayyadamtu mee ilaala simoo saidoon na fuudhee hin jedhama akkas hin jedhamu maaliifuu saidoon akka abbaa manaa kee ta'e ka addunyaanuu beektee jirti maa akkas jettaan mucaadhaan immoo si arrabse lilkii keessii kenne kadhattitti kadhattu eessaa fiddee maallaqa maal abbaa kee qabda siin jedhe barinni kadhatteetu malee eessaa fiddee dafqitee fiddee sa'id dafqa sa'id kan akkana gootee nyaataa jirtaa jedheen kana kun salphinni kana caalu jiraare osoo mana ishee of kabajjee teessee mucaan kun illee hiriyaa yaasuun kun hiriyaa Saidooti kabajaa guddoo sitti godhee si cinaa dhaabbatee si gargaaraa ture durallee ishiin kun daa'imadha mucattii xiqqishuudha irra laalinaa dhee bahee sirraa dubbataa ture deemtee isallee ilkeerraa naqxe amma immoo kunaasuu deebi'ee inni halaleedhati magaalaa duuriyyee keessaa maal goota bakka duuriyyoota maal goota jedhee si arrabsaa jira beektee kana kuno mee ishii kana gaarii gooti jettanii warri harka dhooftaniif saalfadhaa xiqqoonuu safuu qabnaa duudhaa qabnaa Kanaafiyyuu hin jedhamu of sirreessi jedhaani of sattari jedhaani ogguu haasoftu tasgabbaa'e jedhaani waan gootu laalladhu jedhaani asuma utaalte namarratti asuma utaalte namtittiin kun maqaa kennooftu maqaa ishee hin dhayin bakka warri akka ishii mataa qulfiin kun immoo of sirreessa namni nama arrabsuma yeroo kana keessatti namni haadha manaa Said kana arrabsu wallahi nama jaarsa namarraa fudhatu bare nama halalee kuno karaarra deemu bare akkuma ishii kana maraatu bare malee namni nagaan nama arrabsu maal isin goote mee daa'ima ishiif jettee haarsaa kaffalte daa'ima kana fuutee toofunyaansaa darbitee akka fete godhi jetteen ni dandeessi turte garuu ilmoo kiyya ofirraa addan baasu jettee ishiinu jiruu ishii kan waggaa meeqatti xaartee atiin kun ittiin caffartu kana dhabde barbaatee akka kee kana waan gadhee hin qaa'ine namni kamummoo yoo hammeenya keessanuu qaaqe baatanii sooshaal miidiyaarra wal arrabsuun dhugaa hin dabbara baay'ee namatti hin tolu ishiin iyyuu immoo sin arrabsine osoo ishiinuu si arrabsite ishii caaluuf jecha barate amala kee badaa kanas sirreeffatuu qabda bar namni nama kan mo'atuu danda'u amalaa fi jaalalaa fi gochaani bakka waan inni abbaan manaa keeti kalaas fu'ittee heerumtee miti
isa yoo kabajji waan inni siin jedhe dhaga'uu qabda kunoo inni akkuma jedhe yoo har'a nagaa taane boru nagaa miti alkan guutuu wal lollaa wal arrabsina kan manatti yaani ani fishiin kun kan wajjin jiraannerra kan waliin hin jiraannetu caalaa jedhe baatii muraasa keessa waggaallee geenye barsiniin kun yaani namni xiqqoollee wal danda'a wal tasgabbeessa biyaans kanammoo jecha ofii isaatii bahee qaaqee saidoon kunuu agartanii jirtanii kanaafiyyuu isila osoo akka intala namaatti yaaddee osoo sirna qabaattee osoo immoo dhuguma jaalala dhugaaf haarsaa kaffalta ta'ee dhugaan jaalatta ta'ee mucaan kun haga kana guutuu aganni olii gaddadhabu aganni leempa'ee mucaan kun fuulli gogee akkas ta'u kana tasgabbooftee bira teessee abshir jetteeni gargaarteeni buna kee dhaabbattee salaata kee salaattee wajjin du'aa gootee fi rabbiin kunu karaa sii qajeelcha ture ati karaa irraa gortee mucatti ati walumaa galatti maraattuudha mucatti amaanu'eel kana deemuu qabdi yaalamuu qabdi beektanii warri isaa gabbahanii kunuun kunuu siin feenuu yoo dhageessaniitu ta'e afaan amaariffaan obboleettiin saidoo sikkiinaa ka jedhan sun baatee nuu siin feenuu jireenya obboleessa keenya keessa bahii kan maraate mucaan kun shaararra taa'ee jimaa kana qama'aa jiruuf sababa keetii malee sababa sumeeyyaatii miti nurraa bahii jedhan kana caalame gadi cabuun maali kana caala gadi kuffifamuun maali aga namni dhirsi yaani maatiin dhirsa keessanii isin kabajaatti gootanii isaan sin kabanye taanaan du'uutu irra wayyaadha maaliifiyyuu dubartiin abbaa manaa ishee kabajuu maatii isaa hunda amala isaanii wajjiniin kabajuu qabdi danda'uu ni qabdi sila kunoo isaan mucattii kanallee gabbaanii kan akkanatti isaanurraa dubbatan warra jala immoo maalii ishiin beekne viidiyoon beektanii akkanumaan harakaata gootanii mucattiitti qileetti naqiinaa of tasgabbaa'ee of sattarii uffannaa kee sirreeffadhu jechoota kee sirreeffadhu jedhaati gorsuu yaalaa isiniin jechuu barbaada uummata keenya anaa kana namuma hedduun na arrabsatti uumaa mitanii uumaa natti fakkaatu waan natti fakkaate dubbatuuf immaan duubatti hin deebu yeroo maraayyuu akkasiniin jedhu namoonni kanarratti natti mufatan hedduudha mufaatiin namaallee nan dhaabsisu ani har'as borus nama dhugaa qabu cinaniin dhaabbadha waan qabuun nama gargaaruu qabuun hin gargaara maallaqaa fi maaliin osoo hin ta'in yaadaa fi jechoota gaariinuu nama cinaa dhaabbatuun guddummaadha beekummaadha kanaafiyyuu nu hundi keenya ammoo walirraa haa barannu keessattuu namoonni waan takka isiniin galiin koomantii namaa barreessuu irra callistaniituma osoo bira darbitanii irra wayyaadha har'aaf kanuma isiniif qabadhee dhufee galatoomaa jiraadha bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin qaqqabu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya subscribe share like gochuullee hin dagatiin nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada turtii gaarii